jedhama. Iddoo warroota Roomanii dhalanii fi kan dhalanii fi warraadhaan dhukkubuu warra agartanii bakka achuun infekshinaa maaloonni cuftisan dhukkub kun cuftinu. Infekshinii qaama saalaa yookiin gadaamessaa hooksisa namoonni hedduu himatanii fi qilleensa qaamni saalaa dubartiin yogguu seente yeroo hedduu irra dubbadhee jira. Obseenis hagalatomto har'a kanaaf rakkoolee shamarran kennaa hedduu furmaata. Qayyee bobaa kenna kan foolii hamaa qabuu fi akkasuma ajaa'u namoonni hurka adda addaa yookiin fuura adda addaa fuuran guutuu shamarran yookiin dubartii hundaaf qayyee ni barbaachisa. Eenyumayyuu haa ta'u fayyaa fi bareedina. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh. Ashama harka fuune hordoftoota fi kabajamtoota rasaan oroo jirtu amantiif kutaan osoo waliin qoodi. Kana sitti argitan kun qayya. Qayyi karaalee hedduun kan jiruu fi yookiin aadaa faaya dubartii miidhaginaafis tahee fayyaa fi bareedinaaf wantoota hedduun kan wal qabate fayyaa isiitiif humna isii jabeessuuf